Jirra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa taatee galgala kana taate qabannee isiniif dhiyaanneeti jira. Galgala kana magaalaa guddittii jiraatan taate Asmaraa keessatti dho'iinsi gurguddaan dhagahamu jiraattonni magaalattiin himaa maaltu akka uume qabatamatti beekuu baatanis taateen kun erga sanbata guyyaa naannoo Tigraay irratti Eertiraan haleelaa akka maltu akeekkachiiseen boodatti dhagahame. Aangaan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa Tigraay magaalota Eertiraa akka Asmaraa fi Mastaawaa irratti haleellaa misaa'ilaa raawwachuu dandeessi jechuun akeekkachiisanii turan. Kana kan jedhan naannoo Tigraay jimmata halkan buufataalee xayyaaraa magaalota naannoo Amaaraa Baahirdaar fi Gondar rookeetiin haleeluun wanta himanitti ture. Waraana mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi naannoo Tigraay jidduutti erga eegalu guyyoota 10 ol lakkoofsisee Baahirdaar fi Gondar rookeetiin haleeluun wanta himanitti ture. Waraana mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi naannoo Tigraay jidduutti erga eegalu guyyoota 10 ol lakkoofsisee kana irratti loltoonni Eertiraa waraana mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uun Tigraay waraanaa jiru jechuudhaan aangaa'onni Tigraay himatu. Dho'iinsi magaalaa kana galgala kana dhagahame wal qabatee mootummaa Itoophiyaa irraas ta'e mootummaa Eertiraa irratti hanga ammaatti wanti himame hin jiru. Rookeetiin Baahirdaar fi Gondaritti dhukaafame naannoo buufataalee xayyaaraa miidhaa ga'e. Rookeetiin gara magaalota gurguddoo naannoo Amaaraa Baahirdaar fi Gondaritti dhukaafame naannoo buufataalee xayyaaraa miidhaan ga'uu koreen labsii yeroo muddamaa raawwachiisu ibse. Haleellaan kun Sadaasaa 13 bara 2020 halkan keessaa toora naannoo 5 kan raawwatame ta'uu eeruun naannoon buufataalee xayyaaraa argamanittis miidhaan ga'uu korichi ibseera. Buufataalee xayyaaraa kanneen akka waraanaa ta'uu fi dhiisuu akkasumas miidhaan ga'e maal akka ta'e wanti ibsame hin jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa gama isaatiin wanta raawwatame dho'iinsa jedhee ibse. Ibsa TV naannichaatii dabarsee magaalaa Baahirdaar naannoo Mokodii jedhamu akkasumas Gondar bakka Azaazoo jedhamuun sa'aatii wal fakkaatatti dho'iinsi jiddugaleessaa mudateera jedhe. Mootummaan naannoo Tigraay buufataalee waraana Baahirdaar fi Gondar jiru haleeluu beeksiseeti jira. Haleellaan kun halkan keessaa tilmaama naannoo sa'a 5 raawwachuu kan hime jiraatan magaalaa Baahirdaar tokko dho'iinsi gurguddaan lamaan dhagahamuu dubbate. Sagalee dhukaasaa dhagahamee guddaa ta'urraa kan ka'e hirriiba muddameessee jira. San hordofuus yoo xiqqaate daqiiqaa 20 magaalattii keessa dhukaasni dhagahamaa akka ture hima. Koreen labsii yeroo muddamaas ta'e mootummaa naannoo Amaaraa haleellaa kanaaf TPLF gaafatamaa taasisaniiru. Juntaan TPLF meeshaa waraanaa isaanii hafte suuphatanii itti fayyadamaa jiru kun yaalii dhuma TPLF jira jechuufis taasisuudha jedha. Koreen labsii yeroo muddamaa raawwachiisu taatee magaalota lamaan keessatti ta'e qoratamaa akka jiruu fi odeeffannoo dabalataa kan kennamu ta'us ibsichi eereera. Mootummaa naannoo Amaaraa gama isaatiin diinni humna qabu fayyadamee hojii shororkeessummaatti waan jiruuf waraana keessa jiraachuu keenya beeknee hawaasni tasgabbaa'ee if eeggannoo naannoo isaa akka godhu waamicha dabarse. Humni mootummaa naannoo Tigraay buufataalee waraana magaalota naannoo Amaaraa Baahirdaar fi Gondar jiran haleeluu aangaan naannichaa obbo Geetaachoo Raddaa himan. Haleellaan kun haleellaa qilleensaan mootummaan federaalaa Tigraay keessatti raawwataa jiruuf deebii kennuu ta'uu himan. Aangaa'onni waraanaa TPLF ajajni hidhaa ittiin bahee jiraattota mootummaa federaalaa haleellaa qilleensaa magaalotaa fi baadiyyaa naannichaa reebaa jiraachuudhaan himatamaa turan. Ammaan dura humni naannoo Tigraay xiyyaara waraana mootummaa federaalaa tokko rukutee kuffisuu himuun buufataalee xayyaaraa kun irraa ka'anii fi qubatan osoo hin hafin akka rukutu malu aangaa'onni naannichaa tokko dubbatanitti turan. Misaa'iloonni Asmaraa haleelan hedduu jedhaman manneewwan haleelaman keessaa dirree xayyaaraa fi ministeera beeksisaa kan keessatti argaman ta'uu himamaa jira. Miidiyaaleen mootummaa gurguddoo sadeen jechuunis buufata reediyoo Dameste Hafeshee fi TV Eertiraa fi gaazexeessaa Hadis Intarnaal jedhamu kan argamu waajjira ministeera beeksisaa keessatti akka ta'e beekamaadha. Akka keessa beektoonni jaanitti misaa'il Asmaraa rukutuun dhugaadha jaan akkasumas ammaas bakka 3tu dhaawamee jaan galgala kana sa'a 8 akka lakkoofsa biyyaatti misaa'illi tokko qarqara magaalattii naannoo Maayinee fi hotel qallootti akka dha'e himan. Jiraattonni hoteelaa
Qalleetti bakka bashannanaa hooggantoota gurguddoo biyyattii akka ta'e ni beekama. Garuu CBD balaa kana keessatti miidhamaa jiraachuu fi dhiisuu wanti beekame hin jiru. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya taatee galgala kana haleelamuu magaalaa guddittii Asmaraa naannoo Tigraay kan hangam nu bira ga'e hangam isin biraan geenyeeti jirra. Waan jiru boru addeeffannee kan isin biraan geenyu ta'a oduu irratti nagaan nuuf tura.